tokko iddoo baay'ee nan deema dargaggoota bira nan naqaa warra akka koo utaalcha jaallatanii dargaggoota nan leenjisa warra akka koo utaaluu jaallatanii namoota kan biraa wajjin wallan arga worshiipperii namoota bibbeekamtii qaban baay'ee worshiippi godhamu jedhamee namoonni dinqisiifatanii hojiin nan ool hiika waaqeffannaa isa dhugaa namoonni irraa dhaga'ee beeku garuu gargar namoonni baay'een waaqeffannaa dhugaadhaa fi meeshaa muuziqaa sochii meeshaa muuziqaa walitti waaqeffannaa dhugaan garuu sochii meeshaa muuziqaa eeganii biitti eeganii duukaa socho'uu duukaa shubbisuu duukaa dhiichisuu irraan caala waaqayyo na eebbisu sanarra caala dhugaa dubbachuuf garuu waaqeffannaan sana qofa miti akkasii yaada irra deddeebitanii kanatti yaaddan nan baadha hojii gaarii nuyi hojjennee waaqayyotti gammadu hundumtu waaqeffannaadha jireenya keenyaan waaqayyoon gammachiisu iddoo olluun waan hojjennuun waan dubbannuun dubbii dhugaa baanuun karoora karoorsinuun yaada garaatti yaannuun waaqayyoon gammachiifne irra taanaanii nuyi yeroo waaqeffannaa qabna utuu hin taane hiika waaqeffannaa qabna eenyummaa waaqeffannaa wajjin walitti hidhate qabna baay'een keenya waaqeffannaa waldaatti beenna baay'een keenya waaqeffannaa iddoo aarsaatti beenna baay'een keenya waaqeffannaa mana amantaa dhaabbata amantaa keenyaa wajjin walitti hina dhugaan isiniin jedha saba koo waaqeffannaan sanarra caala dhugaan isiniin jedha faarfattoota sananaa waaqeffachiisuun sanarra caala dhugaan isiniin jedha hojjetoota iddoo aarsaarra jirtanii nanaa waaqayyoon gammachiisuun wanta nuyi iddoo aarsaarratti goonu sanarran caala maqaa waamne raajuu keenyarran caala namootaaf kadhannee dhukkuba isaaniitti yommuu fayyan arguu keenyarran caala inni hojii waaqayyooti ani mormu garuu waaqayyoon gammachiisuun sanarran caala waaqayyoon gammachiisuuf uumamne waan ta'eef waaqeffannaa dhugaan tuqattii kannaa qabadhaa sochiiwwan qaamaa muuziqaa wajjin walitti hidhamanii jiran jechuu miti sochii qaamaa meeshaa muuziqaa wajjin walitti hidhamee jiru miti waaqeffannaa dhugaan muuziqaa ogeessi muuziqaa bareechi hojjete sana irra caala waaqeffannaa dhugaan ijoolleen keenya waaqayyo ogummaa addaa kenneefi in argine malee nuyi seexanaa'eliin isaa waaqayyoo fi meeshaa waaqayyootti waaqeffatamu taphachaa ture sana ijoolleen keenya baay'ee miidhagsanii meeshaa muuziqaa hojjechuu danda'u nama utaaluun barbaanne utaalchisa qubni isaanii namoota socho'uuf humna hin qabnetti humna godheetu burraaqsisa meeshaa isaan nuu taphatan waaqayyoo sinaa eebbisu garuu waaqeffannaan keenya sanarra caala ammas irra deebi'enan jedha meeshaa muuziqaa biittii isaa inni duukaa shubbisuu dhiichisuu keenyarra caala waaqeffannaa dhugaa sababisaa waaqayyoon gammachiisuudha malee waaqayyoon garaa ciibsuudha malee dafquu keenya miti waaqayyoon gammachiisuun jireenyaan waaqayyoon gammachiisuun gochaan waaqayyoon gammachiisuun keenya hiika jireenyaatiin taanee jiraachuudhaan malee ani baay'ee waaqeffachiisa ayyaanni naa baay'ateera jechuu keenya waaqayyoon gammachiisuu hin dandeenye baay'een tajaajilaanii waaqayyo dhoksaa natti hima isatirra teessuun si jalatti arga jennee raajuu keenya miti waaqayyoon gammachiisu kutaalee macaafa qulqulluu keessaa dubbii gurra namaatti tolu sagalee misraachoo kana toora galchinee himuu danda'u keenya miti waaqayyoon gammachiisuu danda'u sanarra caala waaqayyoon gammachiisuu danda'uun jireenya waaqayyoon gammachiisuu danda'uun keenya ulfina waaqayyoon gammachiisuu danda'uun keenya gonfoo jireenya bara baraa shubbisa nuti amma dafqa illee lamaaniin dhangalaafannu nutti shubbifnu sun waaqayyoon hin gammachiisu jedhu hiika jireenyaa jiyyoo ta'e qofa waaqayyoon gammachiisuu danda'a walumaa gala waaqeffannaa dhugaanii jireenya waaqayyo barbaadu jiraachuudha irran isinii deebi'a kana waaqeffannaa dhugaa waaqayyootti gammadu jireenya waaqayyo barbaadu taane jiraachuudha waaqeffannaa dhugaa waaqayyoo foolii isaa urgeeffatu hojii waaqayyoo hojjechuu keenya barbaadu hojjechaa jiraachuudha dubbii kana isinii xumuruudhaaf waaqeffannaa dhugaan isa waaqayyo akka isaaf taanuuf nu uume ta'uu fi waan inni hojjechuu keenya barbaadu hojjechuu keenyaadha malee meeshaa muuziqaa faana shubbisuu danda'u keenya miti irran isinii deebi'e dubbii kana waaqeffannaa dhugaan isa waaqayyo akka nuyi taanuuf nu uume ta'uu yookaan immoo ta'uu fi
waan inni hojjechuu keenya barbaadu hojjechuu keenyaadha malee meeshaa muuziqaa faana shubbisuu danda'u keenya miti. Waltajjii baay'ee namni irratti nu beeku irratti argamuu keenya miti. Yeroo eegnee waldaa kiristaanaatti argamuu keenya miti. Yeroo eegnee afooshaa keenya keessatti argamuu keenya miti. Yeroo eegnee iddoo jilbeenfannaatti argamuu keenya miti. Biddeen lagannee tsoomnee Waaqayyoon kadhachuu danda'u keenya miti. Gaariidha sana godha. Garuu Waaqayyoon gammachiisuun sanarra caala. Ameen. Waaqayyoon gammachiisuun sanarraa fagoo. Baay'een keenya kadhannaa kadhannu mataasaa maaliif akka kadhannu eenyuuf akka kadhannu iyyuu hin beeknu. Jaartii tokkotu naannoo keenya jira. Yeroo baay'ee tsoomanii Waaqayyoon kadhatu. Yeroo baay'ee tsoomaniitu biddeen lagataniitu mana isaanii cufataniitu Waaqayyo kana duratti boo'u. Gaaf tokko akka carraa mana isaanii deemetanii baay'ee kadhachuu isaaniitiif isaan dinqisiifadheen mata duree isaanii irratti kadhachaa oolan gaafadha. Maal yoo naan jedhan gaariidha seetan. Dubartii ollaa kootii kan akka Waaqayyoon irraa baasuun guyyaa guutuu kadhachaa ooleedha. Waaqayyo ulfaatu Waaqayyo kadhannaa isaanii dhaga'eera. Sababi isaa yeroo murtaa'een booda jaartii isaan ollaa isaaniitti jibban sana haadha isaan ollaa isaaniitti arguu jibban sana ijoollee ishee guddisee gara Finfinneetti ol baasee Waaqayyo ijoolleen ishee dhufanii fudhatanii sokkan haadha sana. Si'a tokko kadhatachuuf jilbeenfannee namaa kadhan. Hiiki kadhataa warri harkaa badee akkas. Kadhatannee namaa kadhachuun hiiki isaa kan biraa. Ofii kadhatachuuf jennee namaa kadhachuun hiiki isaa kan biraa. Waaqayyo ogeeyyii nu haa godhu. Hafuurri qulqulluun dhoksaa gadi fagoo yoo nu barsiise garuu hiika kadhataatii Waaqayyoon kadhachuu dandeenya. Tokko tuqaa shan irratti maaliin Waaqayyoon fakkaannee jiraachuudhaaf uumamne bara baraan jiraachuudhaaf yaadamnee uumamne. Maaliif uumamne? Bara baraan jiraachuudhaaf. Bara baraan jiraachuudhaaf. Hojjetaan wangeelaa baay'ee jaalladhu tokko Dr. Bilgiraa Makkeedha. Waaqayyo nama jireenya yeroo muraasaa qofaaf hin uumne. Bara baraan akka inni jiraatuuf yaadee malee. Pastor Rick Warren akkas jedha kitaaba isaa irratti yeroo barreessu Waaqayyo jireenya ishee hamma onneen keenya dhaannaa dhaabdutti hamma sombi keenya argansuu dhaabutti. Haleluuyaa. Amma dhaannaan onnee keenya dhiiga raabsuu dadhabee sochii dhiisutti hamma maashaan keenya sochii dhaabee kottoonfannee amnutti hamma maddiin keenya suntuurutti jireenya akkasiitiif nu uumne Waaqayyo. Erga isaan xumuranii chaapterii jireenya saaraa jalqabuu akka dandeenyuuf eenyummaa jireenya lafa kanarraa erga finne eenyummaa jireenya jalqabuu danda'u jinnu uume Waaqayyo dubbata innis. Anis irra deebi'een isinitti hima Waaqayyo jireenya yeroo gabaabaa kanaaf nu uume. Wanti isin dagachuu hin qabne lafa kanarra amma jiraannutti nuun lafa kanarra bara baraan jiraachuuf uumamne miti. Garuu bara baraan jiraachuudhaaf immoo uumamne. Lafa kanarra miti bara baraan kan nuyi jiraannu. Si'a tokko Phaawulos ergaasaa hedduu keessatti irra deddeebi'ee saba xalayaa barreessuuf kan sana kan inni yaadachiisu manni keenya inni lafarraa kun godoodha. Godoo immoo keessa bulu malee keessa meeshaa barbaachisaan kaa'atan. Namni meeshaa mana isaa keessaa baay'ee jaallatu dhaqee godoo lafa dallaatii keessa bulu keessa kaa'ee deebi'ee hin galu. Waan nama ajaa'ibu uffata uffannee godoo sana kee bullullee ganama fudhannee gala. Sababi isaa godoodha. Sa'aatiitti ibiddi ka'ee gubu beekamaa miti. Sa'aatiitti qilleensi dhiigee gatu beekamaa miti. Si'a tokko wanti ani yeroo yaadu sammuu kana dhukkubsu garuu isa nuyi abdii godoo kana jajjabeeffachuuf jennee mana keenya galgalaa diinnuudha. Irra deebi'eenis yaadachiisa. Abboota koo haadhota koo obboloota koo irra deebi'eenis yaadachiisa hiriyoonni koo hangafoonni koo hundumti keessanii godoo kanaaf jecha jireenya dabartu kanaaf jireenya waggaa 70 kanaaf jireenya bara baraa lakkoofsa gararraa ta'e sana of jalaa diiguun nurra hin jiraatu. Waaqayyos kana nurraa barbaada. Godoon jireenya keenyaadha. Macaafa qulqulluutu kunoo isiniin dubbisa. Kana jechuunis dhagni keenya lafa kana irraa yoo jige mana bara baraan bantii Waaqaa keessa jiraatu Waaqayyo biraa akka qabnu hin beekna. Lammaffaa Qorontos 5:1. Godoon keenya inni lafarraa kun yeroo jigu eeran mana keenya. Si'a tokko nuyi faarfannaa iddoo awwaalchaatti faarfatamutu waa'ee jireenya bara baraa nu yaadachiisa. Nama ollaa keenya isa wajjin shirii nyaachaa turre, isa wajjin maabarii dhugaa turre, isa wajjin afooshaa tokko keessa jirru nu biraa du'uusaaf utuu harqinee boonyu achitti deebinee wal argina enneetu faarfannuuti waa'ee jiraachuu jireenya bara baraa nutti yaadatama. Hin goominaa. Waadaatis hin goominii jireenya bara baraatti jiraachuun keenya amma jalqabuutu irra jiraata.
godoo kana keessa utuu jirru mana keenya isa bara baraa dhiignee gatuun nurra hin jiraatu. Hojii jireenya keenya isa egaree balleessu lafa keenya kanarratti hojjechaa jiraachuun nurra hin jiraatu. Baay'een keenya Waaqayyo isa suuqatti argu sodaachuu dhiibneetu nama isa yoo arge seeratti nu dhiyeessu dhokanna. Gubboo fudhachuufillee, sobuufillee, ejjuufillee, dhugaatii dhuguufillee, alkoolii nama macheessu fayyadamuufillee Waaqayyo garaa lafaa jalatti argu, sagaraa dhagaa keessatti argu, saxinneenyaaf immoo garaa mixii keessatti argu sodaachuu caalaa olii keenya dhossina. Wanta isin dagachuu hin qabne garuu Waaqayyoon arga. Waan nama ajaa'ibu warri nuyi gooftaa ofirratti goone namoonni kun nu wajjin toora hiriiranii Waaqayyo harkaa badhaasa isaaniis firdii yoo ta'es firdii fudhachuuf nu wajjin hiriiru irraan kan hafe gooftaan gaafa sana murtii nutti kennu namoota nuyi sodaannu kana keenya jira. Kanaaf inni Phaawulos warra foon ajjeesee lubbuu ajjeesuu hin dandeenye sodaatinaa kan inni jedhu. Nuun garuu ajjeesaa lubbuu Waaqayyoon sodaachuurra ajjeesaa foonii nama sodaadha. Dubbiin kun gadi fagaatee macaafa qulqulluurraa hafuurri qulqulluudhaan isiniif haa ifuun kadhannaa koo yeroo hundumaati. Dubbiin kun akka caalmaatti isiniif ufis Waaqayyoo yeroo dheeraa kadhadheera. Kun dubbichi isaanii siin jedhe sana raawwatamaa godha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsi 1. Dubbiin gararraatti dubbachaa oole raawwatamaa godha. Godoon diigamee badee mana keenyatti gala. Mana keenyatti galla erga ta'e mata dhukkubbiin keenya godoo wajjin ta'uu hin qabu. Baay'een keenya garaachi keenya madaala. Barbaacha biddeeniitiif garaachaa madoofne erga biddeen argame immoo garaachatti nyaannudha. Sittan himaa lafa kanaaf dhiphatta yoo ta'e hin darba lafi kun utuma darbuun barbaaddu ta'e ati sin dabarta. Sababi isaa Waaqayyo waan xumura hin qabne tokkoyyuu lafa kana irratti nuumne waan ta'eef. Haa ta'uutii isan dabarre bara baraan jiraatu keessa jiraachuuf yeroo hundumaa yaadachuu kan nuyi qabnu isa kanadha. Guutummaa barumsa kana kitaaba koo yaa bishaan jiraataa jedhu san argattanii akka hundumti keessan barumsa gurguddaa kana wajjin wal fakkaatu qayyabattanii fadaraan isiniin jedhe. Kitaaba sana bitattanii qarshii isaatti fayyadamuu waan hin barbaaduuf utuu hin taane dhugaan achi keessa jiru waan jireenya isinii kennuuf bitadhaa dubbisaa. Dargaggoonni dubbisaa. Abboota keenya warra tun baratin nu barsiisan, haadhota keenya warra tun baratin nu barsiisan kitaaba sana dubbisuu hin dandeenyeef dubbisaa. Kitaaba koosa yaa bishaan jiraataa jedhu sana. Achirraati kanan barsiisa kana isin barsiisaa jiru. Achi gubbaatti ol deebi'a. Karaa hundumaatiin gara Kiristoositti guddachuu isa jedhu tuqaa tokkoffaa jalatti amma kana laalle tuqaa lammaffaan immoo karaa hundumaa Kiristoositti guddachuu kan nuyi dandeenyu akkamitti isa jedhu ifa biyya lafaa taanee jiraachuudhaan. Ifa biyya lafaa taanee jiraachuudhaan. Yesuus ifa biyya lafaa ture. Ta'ees jiraata. Yesuusiif ifa biyya lafaatiin ni jedhamee dhugaa ba'ameera. Inni sanii ifa biyya lafaati jedhe. Garuu ta'eetu ani ifa biyya lafaati jedhe. Baay'een keenya abjuu harkaan hin qabamne abjuanna. Namoota danuu ani obboleessa Yesuus anaaf Yesuusii wanti gargar godhu hin jiru jedhan danuu dhaga'ee beeka. Dargaggoonni keenya lallaba kana lallabu bara kana. Yesuus obboleessa kooti jedha. Obboleessa Yesuus ta'uun kee gaarii sana sin falmu. Garuu warri Yesuus obboloota kooti jedhe dubbii koo dhaga'anii akka isaatti warra jiraatantu obboloota kooti jedhe. Obboloonni koo warra ani bira jiru kana warra na biras jiran kana warra dubbii koo dhaga'anii akka isaatti jiraatanidha. Akka dubbii Yesuusitti jiraachuu dandeessette taanaan dhugumayyuu yoo jette gaarii. Jiraachuu hin dandeenye taanaan jechaan obboleessa Yesuus ta'uu hin dandeessu. Hin dallantata. Garuu irra deebi'eensi yaadachiisa jechaan obboleessa Yesuus taanee jiraachuu hin dandeenye. Waadaanis kana dagachuun irra hin jiraatu jechaan miti obboleessa Yesuus taanee jiraachuu kan nuyi dandeenyu. Yesuusii wajjin dhaala tokko fudhachuu kan nuyi dandeenyu. Ilmaan abbaati jedhamnee Yesuusii wajjin ol duukaa waamamuu kan nuyi dandeenyu jechaan miti. Gochaaf jireenyaan eenyummaadhaan. Akka dhagaa Yesuus ofii isaatii ija guutee biyya lafaa keessa amman jirutti ani ifa biyya lafaati. Ani maal ifa biyya lafaati. Ifa biyya lafaa ta'ee waan jiraateef jedhe Yesuus. Baay'een keenya tiksii kana gabaa keetti dubbanna. Mana dhugaatii gaafa dhanne mana dhugaatii ittuu nu dhufa lafa buna dhunnu ittuu dubbanna. Ani ifa biyya lafaati. Ifarraa waan anna ladheefenna. Dhuguma nuyi Kiristoos isa ifirraa argamellaa dhalanneera. Inni ifa waan ta'eef eenyummaa ifaa qabaanne yoo jiraanne. Yesuus ammas namootatti dubbatee ani ifa biyya lafaati.
namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa hin qabaata dukkana keessa hin adeemu isaaniin jedhe. Inni duraa dubbiin isinii dubbise biyya lafaa keessa amman jirutti ani ifa biyya lafaatti inni Yesuus jedhe. Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irra jira. Yesuus ammas namootatti dubbate ani ifa biyya lafaati namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa hin qabaata malee dukkana keessa hin adeemu isaaniin jedhe. Yohaannis boqonnaa 8:12 irra jira. Inni kun immoo yaadachuu kan nuyi qabnu Yesuus Kiristoosiin fakkaannee jiraannee irra taanaan dhuguma nuyi ifa biyya lafaa hin taane taanaan garuu ifa biyya lafaa miti ofiiyyuu dukkana kee irra jechuudha. Sababi isaa ifa ifiirraa dhalate Yesuus irraa kan dhalate jireenya ifaa jiraata. Jireenya ifaa jiraateera taanaan immoo ifa biyya lafaa. Ifa biyya lafaa ta'ee jiraateera taanaan dhugumanni obboleessa Yesuus. Dhugumanni Yesuusiin fakkaateera. Dhugumanni gara Yesuus Kiristoositti guddateera. Kan hin taane taanaan guddachaa deemuutu nuuf ta'a malee nu hin guddanne. Yesuus ofii isaatii akka jedhe inni himne. Akka nuun jedhe nuunis isin ifa biyya lafaati. Warri kam warri ificharraa dhalanne. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u jedhameera. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irra jira. Ani ifa biyya lafaati jedhanii dubbachuu qofti ifa biyya lafaa nun godhu. Ishee kana gadi fageenyaan hin dubbadha. Ibsitoonni ifaa kun nuyi ibsitoota ifaati jedhanii nutti hin himne. Aduun kun ani ifa kennuuf hin uumame nuun hin jenne. Ifa waan isheen laatteef aduun ifa laatti jennee lallabne nuti. Iddoo dhannu hundumaatti ifa kan kennu aduu kanaa jennee dubbanne. Ibsitoota ifaa keessaa jiinni kun ani ifan kenna dukkana keessan ibsaa nuun hin jenne. Garuu hin ibsiti dukkana keessatti ifa laatti waan ta'eef jiinni ifa qabdii ibsuu dandeessi isheen ibsitoota ifaa keessaa tokko jenne. Urjiileen nutti hin himanne waa'ee koo dhugaa ba'aa nuun hin jenne. Garuu waa'ee isaanii dhugaa ba'an sababi isaa jireenya isaanii isa ta'e ifa kennuu isaanii itti fufanii jiraata waan ta'eef. Har'a baay'een keenya ifa biyya lafaa ta'uu keenya hin lallabu. Garuu jireenya ifa biyya lafaa ta'uu hin jiraanne. Akkamitti nuyi ifa biyya lafaati jennare? Ifa biyya lafaati jennee dubbatachuun nun barbaachisu gaafa kam? Gaafa ifa biyya lafaa taanee jiraannu. Gaafa dhaloonni nuyi gidduu jiraannu inni ifa isarraa ifa waatu mul'ata gaafa nuun jedhan. Baay'een keenya raajii ta'uu keenya itti himnee dhaloonni nu amanuu dida. Faarfataa ta'uu keenya itti himnee dhaloonni nu amanuu dida ragaa malee. Hojjetaa wangeelaa ta'uu keenya itti himnee dhaloonni nu amanuu dida. Paasterii yookaan soortuu ta'uu keenya itti himnee dhaloonni nu amanuu dida. Ani gaa'ila qaba jennee itti himnee dhaloonni nu amanuu dida. Sababi isaa wanta sana wajjin wal qabatutu nurraa mul'atu. Gaafa wantichi nurraa mul'ate gaafa isa jechaan jennu sana taanee jiraanne namatti himuun nun barbaachisu namatu isa nuuf hima malee. Kana irra deddeebi'een isin yaadachiisa. Ifa biyya lafaa taanee gara Kiristoositti jiraachuuf ayyaanni yeroo hundumaa nuuf baay'ata. Hafuurri qulqulluunis karaa nu agarsiisu. Sadaffaa irratti maal taanee gara Yesuus Kiristoositti guddanna? Akkam goonee gara Yesuus Kiristoositti guddanna? Maaliin gara Yesuus Kiristoositti guddanna? Sadaffaa irra ga'eedha. Jireenya mucaa Waaqayyoo jiraatu jiraachuudhaan. Jireenya mucaa Waaqayyoo jiraatu jiraachuudhaan. Lallabni keenya giddu galeessi isaa inni bara kana isa durii irrayyuu macaafni qulqulluun nu ifuu jalqabe soofti koppii isaa iyyuu harkatti baadhannee aappiidhaan hojjetamee moobaayilii keenya ajjii macaafa qulqulluu boorsaatti baadhannee deemna. Xiqsii baay'ee beenna. Xiqsii baay'ee beenna. Namatti himuufis namarraa dhaga'uufis amma carraa baay'eetu jira. Dagachuu kan nu hin qabne garuu ani mucaa Waaqayyooti jennee dubbachuun mucaa Waaqayyoo ta'anii jiraachuu wajjin tokko miti. Mucaa Waaqayyoo ta'anii jiraachuun ani mucaa Waaqayyooti jedhanii dubbachuun irra caala. Hin caala. Hojii mucaa Waaqayyoo hojjetu utuun hojjetin ani mucaa Waaqayyooti jechuun nurra hin jiraatu. Maasii keessa oolle hojjetaas hojjechaa fi jirruutini. Irran isinii deebi'a ishee kana. Hojjetaas hojjechaa fi jirruuti. Garbasa maasii isaa kee jirruuti nuyi. Maasii Waaqayyoo keessa jiraanna yoo ta'e dhuguma nuyi hojjetoota Waaqayyooti. Maasii Waaqayyoon ala maasii biraa keessa jirra yoo ta'e immoo maasii biraa keessa hojjechaa attendaansiin asitti ishiin guutamu. Waadaatis dhaga'i. Maasii biraa keessa hojjetta yoo ta'e attendaansiin kee immoo maasii Waaqayyootti ishiin guutamu. Gooftaa Yesuus nuyi maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneerra raajii dubbanneerra jedhanii wal harkaa fuudhanii jarri falmannaan
atteendaansiitu isa biratti guutamaa nu hin turre waan ta'eef isin hin beeku isin hin beeku sababi isaa jarri sun maasii biraa keessa waan turaniif kan maqaan isaanii itti sororamaa fi kan inni ture atteendaansiin kan inni guutamaa fi ture lafa isaan hojjechaa fi turaniif. Har'as Waaqayyo akkasuma mucaa Waaqayyoo taanee jiraanne irra yoo ta'e jireenya mucaa Waaqayyoo jiraachaa jirra yoo ta'e gara Yesuus Kiristoositti guddachuutti jirra. Haalleluuyaa. Amma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Yohaannis 1:12. Amma isatti amananiif immoo amma Yesuus Kiristoositti amananiif immoo mucaa Waaqayyoo akka isaan ta'aniif aboo isaaniif kenne. Dhuguma nuyi mucaa Waaqayyoo taane. Garuu ammas irra deebi'anis yaadachiisa kan inni beekamuu qabu lallaba nuyi ani mucaa Waaqayyooti jennu lallabuu keenyaaf miti. Tiksiilee nuyi mucaa Waaqayyoo ta'uu keenya ibsan warra kana fakkaatan Yohaannis 1:12 jiru kana fakkaatanii walitti funaannee aappii isaa hojjetannee fuunee deemnee walitti himuu keenyaaf miti. Jiraachuu keenyatu eenyummaa keenya. Jiraachuu waadaatu eenyummaa waadaa. Injiraanne taanaan waadaan kanaan of goyoomsuun qabu. Roomeen 8:14 kaasee immoo akkeedha. Warri hafuura Waaqayyoottiin geggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Warra abbaa gandaa ganda isaanii geggeessuun geggeeffaman hin jedhe. Warra piraayim ministeerii biyya isaanii geggeessuun geggeeffaman hin jedhe. Warra kaabinee ganda keenya keessaa wayyaa fooyyee qabu uffatu akka nuyi isa dhageenyuuf waan baay'ee sababii jijjiiramaa nutti himu warra dhaga'an hin jedhe. Warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffaman. Warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Hafuurichi isaan fudhatan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isaan deebisu miti. Haalleluuyaa. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon hin waammanna. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa ba'a. Hafuurri irra isinii deebi'a kana. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon hin waammanna. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa ba'a. Nuyi ijoollee Waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taana. Waan kana hundumaas Waaqayyo biraa hin arganna. Kiristoosii wajjin erga dhiphanne isaa wajjin immoo ulfaachuudhaaf. Waan Kiristoos argatu hundumaas isaa wajjin hin arganna. Akkam namatti tola maala. Roomee 8:14 dubbifadha. Kiristoosiidha. Ilmaan Waaqayyoo taanee irra taanaan taanee jiraachuus jalqabnee irra taanaan hojii ilmaan Waaqayyoo hojjechuudhaanis gara Kiristoositti guddachuutti jirra taanaan waan Yesuus argatu Yesuusii wajjin argachuuf jirra. Nuyi dhaaltuu isaa Waaqayyoon dhaaluuf kan uumama keessa kaa'ame nu qofa nama qofa. Galaatiyaan 3:26 akkeedha. Amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Kiristoos Yesuus ilmaa Waaqayyooti. Ragaa namni kan biraan dhiyeessu kamillee kana faallessuu hin danda'u. Ilmaan Waaqayyooti jennee lallabuun keenya dogoggora miti. Jireenya ilmaan Waaqayyoo jiraatan utuu hin jiraatin ani mucaa Waaqayyooti jennee lallabuu keenyatu dogoggora. Galaatiyaa 3:26 waa'ima kanaa dubbata. Amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Yesuus Kiristoos ilmaan Waaqayyooti. Bakka ragaan ka'ee kanaan mormee soba gochuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Kiristoos Yesuus irraa dhalannee irra taanaan nuyi ilmaan Waaqayyooti. Ilmaan Waaqayyoo ta'uu keenya Kiristoos irraa lammaffaa dhalachuu keenya sana lallabaa jiraachuun keenya garuu ilmaan Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa ba'uu hin danda'u. Jiraachuu keenyatu ofii isaatii ilmaan Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa ba'uu danda'utu irra jiraata. Ishee kananis yaadachiisa. Abbaan jaalala guddaa attamii akka nu argisiise mee ilaalaa. Jaalala kanaan nuyi ijoollee Waaqayyoo jedhamnee hin waamamna. Dhugumas nuyi ijoollee isaati. Biyyi lafaa amma Waaqayyoo waan hin beekneef nu hin beeku. Saduraa Yohaannis 3:1 jiranni kun immoo biyyi lafaa Waaqayyoo waan hin beekneef nu hin beeku. Mucaan Waaqayyoo maal godha? Maal godha mucaan Waaqayyoo? Akkamitti mucaa Waaqayyoo ta'uun keenya utuu nuyi hin dubbatin akkamitti namoota kan biraatti mul'ata? Hojii amanamummaa hojjeta mucaan Waaqayyoo. Hojii amanamummaa hojjeta. Hojii amanamummaa Ibroota 3:5 irraa akkeedha.
lakkoofsa 5:6 ammas Museen akka hojjetaatti wanta Waaqayyo dubbachuuf jedhu dhugaa ba'uudhaaf guutummaa mana Waaqayyoo keessatti amanamaa ture. Museen guutummaa mana Waaqayyoo keessatti. Kiristoos garuu akka ilmaatti mana Waaqayyoo irratti amanamaa ture. Nuyi isa amanannaa keenyaa fi abdii isa ittiin of janyu jabeessinee yoo qabanne nuyi mana isaati. Abdii isa qabnu sana jabeessinee yoo qabanne. Baay'een keenya si'a tokkichaa Yesuus irraa dhalachuu keenyaan nuyi ilmaa Waaqayyoo taanerraa sichi wanti nurraa fudhatu tokkoyyuu hin jiru jedha. Jabeessinee qabachuu qabna isa jedhu kana lallabuutu nurra jira. Gara nuu ifte, gara nutti tolte, gara wanta nuyi itti jirru nuuf ibsitu qofa macaafa qulqulluu kana kee fayyadamuu hin qabnu. Guutummaan isaa jireenya keenyaaf barreeffame. Macaafni qulqulluun hundumti isaa Waaqayyoof miti nuuf barreeffame. Kiristoosiif miti nuuf barreeffame. Namaaf nuuf jireenya kennuuf barreeffame. Nuyi amanamoodha. Kennaa ayyaana Waaqayyoo kennaa ayyaanaa nuu kennee isaan maal akka nuyi hojjechaa jirruuf amanamummaa keenya ilaala. Amanamummaa keenya. Akka jedha isa duraa Phexros boqonnaa 4:10 akka hojii adeemsistuu gaggaariin kennaa Waaqayyoo isa garaagaraa hojii irra oolchanitti namni adduma addaan kennaa ayyaanaa isaa argate warra kaaniifis akka waa'ee baasutti ittiin haa hojjetu. Akka warra kaanii waa'ee baasutti. Akka nuufi iddoo nuyi itti waarraa argannu nuu ta'utti miti. Akka waan irraa waa fayyadamnu ittiin qopheeffachuuf wixinee waan itti fayyadamnu irraa qopheeffachuun miti. Kennaan ayyaanaan nuu kenname warra kaaniif bu'aa buusuu akka danda'utti tajaajiluu danda'u isaatu irra jiraata. Waaqayyo kennaa ayyaanaa nuu kennee qofa hin dhiifne kennaa ayyaanaa nuu kenneef amanamnee irraa fi nama namnee keenya nu gaafata. Ayyaanaan fayyuu keenya lallabaa jirra ta'a baay'een keenya. Ayyaanaan fayyuu keenya lallaburra hojii ayyaanaan fayyuu keenyaatiif hojjechuun nurra jiraatu hojjechuu keenya barbaada Waaqayyo immoo. Isatu hiika jireenya keenyaa. Ammas yana falmii guddaatu jira. Warri kun lallabdoota ayyaanaati. Warri kun lallabdoota seeraati jedhu. Warri kun barsiisota ayyaanaati. Warri kun barsiisota seeraati jedhu. Barsiisonni seeraa kakuu moofaa kee turaniiru. Kakuu haaraa keessas jiraachuu malu ta'a. Barsiisoti ayyaanaa garuu hafuura qulqulluun irra barsiisan ayyaanaan jiru. Namoonni tokko akka nuyi barsiisaa ayyaanaa isa waa'een ayyaanaa ifeef jennee isaan waamnu barbaadu. Xiqsii muraasa beeku akka nuyi barsiisaa ayyaanaa isaan jennu barbaada. Hafuura qulqulluu irra barsiisaan caalu tokkoyyuu jiru. Hafuurri qulqulluun immoo hunduma keenyaaf nuyi hamma nuyi hubachuu dandeenyu guyyaatii gara guyyaatti dhoksaa sagalii fagoo nu barsiisaa nu wajjin jiraata. Haalleluuyaa. Dagachuun nuuf hin ta'u. Barsiisota jettanii ofiin hin waamsisinaa jedhe nuyi namoonni kan biraan akka barsiisa jedhanii nu waamani akka isaan nu gugguufan barbaanna. Garbeel xixinnoo of gooneerra saba kana fuulduratti waaqolii xixinnoo of gooneerra akka sabni kun nu gugguufaa jiraatu barbaanna. Garuu gugguufuun kan ta'u nuyi warra Waaqayyo hojjetoota godhateef. Warra kaaniifis akka waa'ee baasutti. Maaloon kennaan ayyaanaa nuu kenname. Beekumsa Waaqayyo nuuf kenneen maalloo akka nuyi hojjechaa jirru. Nama baay'ee beekaa godheera Waaqayyo. Beekumsa kenneeraa fi beekumsa isaarraa qoodee fi beekaa isa godheera. Garuu beekumsa Waaqayyo isaaf kenneen namni baay'een saba kan biraa fi saba isaaf saba kan biraa gidduutti diinummaa lallaba. Maatiif maatii gidduutti diinummaa lallaba. Gaa'ila gidduutti diinummaa lallaba. Beekumsa nuu kenneen miidiyaa hawaasaatti fayyadamee gargar cabuu sabaaf saba gidduutti lallaba. Ilaalamaa jirta. Amanamummaan beekumsa Waaqayyo sii kenne kanaan amanamummaan ati argisiifte hojiin ati ittiin hojjette ilaalamaa jira. Atteendaansis irratti guutamaa jira. Shawwadamuun siif hin ta'u. Hin gaafatamna waan ta'eef. Saduraa Qorontos 8:8 hanga 10 irratti immoo hanga 11tti immoo akkeedha. Nyaanni gara Waaqayyootti nu hin dhiyeessu. Haalleluuyaa. Yoo nyaachuu dhiifne wanti nutti badu. Yoo nyaannes wanti nutti tolu hin jiru. Garuu kana fo'achuu danda'uun keessan kun karaa tokkoon warra amantiitti dadhaboo ta'anitti gufuu akka hin taane of eeggadhaa. Tarii namni tokko utuu ati inni beekumsa kana qabdu galma Waaqayyo tolfamaa keessatti maaddiitti dhiyaattee jirtuu si argata. Kun qalma Waaqayyo tolfamaadhaaf dhiyaatu nyaachuutti yaada garaa isaa isa dadhabaa hin kakaasu. Yaada garaa isaa hin kakaasuure akkasitti namichi dadhabaan kun obboleessumti kee inni Kiristoos du'eef
eenyu obboleessi keenya Kiristoos du'eef beekumsaati qabduun hin balleeffama. Beekumsa eenyu qabuun isan qabuun yoo maal ta'e yoo beekumsa Waaqayyo nuu kenneef nama namne ta'e yoo waan ittiin gochuu qabnu isa Waaqayyo gochuu keenya barbaadu beekumsa Waaqayyo nuuf kenneen hin goone ta'e isuma Kiristoos irraa dhalate obboleessa keenya isuma Kiristoos du'eef obboleessa keenya ajjeesa beekumsi nuyi qabnu. Waaqayyo akka kana hin goonee fi hubannaaf ogummaa ittiin karaa irratti eegamnu nuuf haa kennu. Waan nuti utuu gochuu akka hin qabne beennu goonuun obboleessi keenya yoo du'e itti gaafatamna. Itti gaafatamummaa jala hin jiru. Ani hin gaafatamu sichi natti hin faradamu lallaba jedhu nuuf goyoomsuun nurra hin jiraatu. Nurra hin jiraatu. Gaa'ela nuuf kenneef Waaqayyo amanamummaa keenya ilaalaa jira. Gaa'elli hunduma biratti ulfina qabeessaa ta'u ciisichi gaa'elaa sin xureeffamini Waaqayyo warra alaleef ejjituutti faraduuf jira. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 4 Ibroota 13 lakkoofsa 4 ciisichi gaa'elaa kabajamu Waaqayyo warra alaleef ejjituutti faraduuf jira. Of goyoomsu kan nuyi hin qabne harrayyuu gatiin cubbuu duuma gatii cubbuutu jijjiirame tuun taane qoricha cubbuutu argame. Qoricha cubbuu sanuuf kenname sana akka barbaachisummaa isaatti itti fayyadamuudha yoo baanne ammayyuu hin duuna. Of goyoomsaa jiraachuun nurra hin jiraatu. Barbaachisummaa qoricha cubbuutti du'a cubbuutti fayyisuu beekuu keenyaa fi akka barbaachisummaa isaatiitti qoricha sanatti fayyadamuu keenyatu jireenya. Irraan kan hafe har'ayyuu gatiin cubbuu du'uma. Gatii cubbuutu jijjiirame tuun taane qoricha cubbuu isa du'a nama oolchu dhiiga Yesuus Kiristoos argame. Haalleluuyaa. Kana dagachuun qabdan. Ulfina qabeessa ta'u gaa'illi Waaqayyo ofii isaaf dhaabbate waan ta'eef qabeenya nuuf kenneef Waaqayyo amanamummaa keenya ilaalaa jira. Paastarri kuwaarii ammas waa'ee namicha paastarii kanarra deebi'een dubbadha. Waggaa 18 guutuu Waaqayyoon tajaajilee wangeela lallabee Waaqayyo guyyaa tokko qormaata 3 sii kennaa ture sadanuu sana jalaa kufte naan jedheedhan. Kitaaba koo keessatti waa'ee kanaa diteelii barreesse. Qormaata 3 sii kennaa ture sadanuu isaatti na jalaa kufte maalittan si jalaa kufeedhe Waaqayyoon gaafannaan paastarii taatee waggaa 13 amma 8 amma tajaajilte kana hundumaa kufaa turte naan. Maalitti nama sababii malee jaallachuu hin dandeenyeeti. Warra si jaallatan jaallatte malee jibbamaa jaallachuu hin dandeenyeeti. Kufteetta karaa kanaa naan jedhe Waaqayyoodha. Qabeenyan sii kenne warra qabeenya hin qabneef oolchuudhaaf isaaniif ooluudhaan ati amanamummaan argisiifne waan akka ittiin hojjettu ani barbaade ittiin hin hojjenne qabeenyan sii kenneen kanaanis na jalaa kufteetta naan jedheedha. Namoota ba'aa ta'anii dhufanii jireenya keetti fe'amanii jiraatanii warra dhimma hin baafne jechoota sin ibsine siin jedhaniif obsan qabdu obsaanis na jalaa kufteetta naan jedhe Waaqayyoodha. Kufaa irraarras kana sadaniin baay'een keenya Waaqayyo obsa amanamummaa fi jaalala dhugaa jibbamaa jaallachuu danda'u hiika jaalala dhugaa sana nu agarsiisu. Dubbii kana dubbiseen Saduraa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 7 kaasee akkeedha. Warra gaan irratti immoo eenyutu caalmaa siif kenne? Waan Waaqayyo siif hin kennin maal faa qabdare? Isa irraa fudhatte ergatee immoo maaliif akka waan kennaa hin ta'initti ittiin of jajjare? Ammas isin guuttattaniittu sooromtaniittu nuyi malee isin dur mootota taatan. Warra Qorontosiin jedha Phaawulos. Nuyis isinii wajjin mootota akka taanutti utuu dhuguma mootota taataniiyyuu nan jaalladhan ture garuu ta'uu barbaaduun naman godhu malee. Haalleluuyaa. Kan keenya waan ta'e maal qabu? Waan himannu tokko hin qabu. Kan Waaqayyo inni ta'e garuu kan Waaqayyo inni ta'e namoota nuyi gidduu jiraannuufis kennaa godhee kenneera Waaqayyo. Imaanaa geggeessummaa nutti kenne irratti amanamummaa keenya qora Waaqayyo. Keessumaa ardii Afrikaa kana irratti geggeessitoonni biyyaa imaanaa saba fuulduratti ba'anii harka ol kaasanii fuudhan illee yoo yaadatanii akka Waaqayyo imaanicha isaanitti kenne harka ol kaasanii Waaqayyo duratti akka waadaa seenan waan yaadatan natti hin fakkaatu. Sababi isaa sin ajjeesu echaa kakachaachi ba'anii ajjeesu waan ta'e. Deessee isaanii waraanni biyyaa isaan ajajanii gadi ba'ee deessee isa deessee guddifte ajjeesa waan ta'e. Marartee malee dhiiga dhangalaasu waan ta'e. Balleessanii balleessuu isaanii fi
soba kan biraa sobu malee saballee dhiifaman gaafatan waan ta'eef ofii sobanii saba kanallee soba waan barsiisaniif waan imaanaa ta'uu isaa yaadatan natti hin fakkaatu. Hin gowwoominaa geggeessitoonni biyyaa, hin gowwoominaa geggeessitoonni waldaa kiristaanaa Waaqayyo geggeessummaa isin hirka jiru kana imaanaa isinitti kennate hin gaafatamtu. Haleluuyaa. Dubbii kanaan boodas yeroo biraa akka walitti deebinu nan barbaada. Dhaamsi ani xumura irratti isiniif dhaamee xumuru ijoolleen fokas lafa jirtanitti hojii dhugaa wangeelaa lallabuu jalqabdan sana naabinaa itti fufaa lallabaa. Ani geggeessaan isin dura jirus hamma Waaqayyo na gargaare ayyaana isaanaaf baay'ise yeroo hundumaayyuu isinii wajjin hin jira. Kitaabota dubbisaa, kitaabota isin jijjiiranii yeroo gaarii hin taane kana gaariitti jijjiiraatti fayyadama. Ogeessota warra guyyoota gadhee kana guyyaa gaariitti jijjiiraniitti jiraatan ta'utu nuuf ta'a. Sabni keenya akkatti dhibee addunyaa naasisee mana cufachiisa kanarraa of eegullee barumsa hin qabu. Waan hubate hin qabu. Isin warri hubattan hubachiisuu hin dandeenye taanaan barachuun keessanii kan qabu. Jabaadhaa. Baay'ee akkan isin jaalladhu irra deddeebi'ee waan ani isinitti himee futuu hin taane isiniyyuu yeroo hundumaa akkan isin jaalladhu irra deddeebitanii dhugaa waan naa baataniif ammas irra deebi'ee isin yaadachiisan jedhu akkan isin jaalladhu akkan isin yaade qofan isinitti hima. Lafa jirtanitti nagaa keessan naaf ta'a. Ammas guyyaa biraa miidiyaa kanaan deebinee akka wal arginu waadaan isinii seena. Miidiyaalee kan biraatiinis deebinee akka wal arginu waadaan isiniif seena. Kitaabota qommoo shananuun isaanii gabaarraa dhumanii jiru waan ta'eef barbaaduu dhiisaaf hin dadhabsiisinaa. Yeroo isaan raabsamuu jalqaban immoo isin hin beeksisaa. Waaqayyo bakka jirtanitti ayyaana isaatiin eegumsa isaatiin isinii wajjin haa ta'u. Wanti addunyaa naasise kun isin hin sodaachisin, isin hin naasisinii. Abdii amanamaaf cimaa isa akka qofoon markaba qabee dhaabutti lubbuun keessan qabatte sanatti jabaadhaa. Maatii keessanis waldaa keessatti guddattanis abboota wajjiniin nutti dadhaban haadhota nutti dadhabanis guddisaa. Jajjabeessaa. Baay'een keenya waan isaan caalaa dubbiin waan nuu galee nutti fakkaatuu fi abboota kana daa'imuma goonee ilaalla, haadhota kana daa'imuma goonee ilaalla. Utuu isaan jiraachuu baanne garuu nuyyuu eessaa dhufu. Isaantu kan keenya nutu kan isaaniiti. Kanaaf waan isaan hin beekne isaan barsiisaa. Jabaadhaa. Kadhata gabaabaa kadhannee xumurra. Gooftaa ulfinaa ati qulqulluudha. Dubbiin ati nutti dubbachuu jalqabde kuni hin dhumu. Deebitee immoo dhuftaa ati nu fudhachuu. Akkuma jalqabayyuu jedhee si kadhadhe. Ati hojii misoomaa lafa kanarra si fidu tokko iyyuu hin qabdu turte. Nuun Waaqayyoof makaruu. Nuun warra mana Waaqayyootii bade mana Waaqayyootti deebisu. Nuun warra Waaqayyo jalaa dhokatee Waaqayyoo wajjin deebistee ulfinaan walitti fiduuf gara keenya waan dhufte. Ammas nuuf nu fuudhuu dhufta. Hojii keenyatu lafa kana si fide. Hojii keenyatu mirga abbaatti ol si deebise. Lafa kanarratti hojii keenya hojjette. Waaqarrattis hojii keenya hojjechaa jirta. Mana abbaan koo isiniif qopheesse. Isiniif xumuruun naga dhufeenis achitti isin fudhadha. Iddoon jiru akkasin dhuftanii anaa wajjin jiraattanis nan godhaa. Nuun iddoo ati jiraattu sana dhufnee si wajjin jiraachuuf warra kaadhimamee hojiin hammachiitti isaan ga'u isaaniif xumurameedha. Amanamummaa hojii ati hojii fayyinaa ati nuuf hojjette kana keessatti of tuulummaa malee kennaa gaarii ati ofii keetii hojjettee nuuf laatte ta'uu isaa amanamummaadhaan itti jiraannee hamma deebi'ee dhufuu keetitti ulfinaan akkasii eeggannuuf cuunfaan ejirsaa keenya si'a tokkoyyuu irruu akka hin taaneef hirriba rafuu hin qabne dhabnee utuu rafnu akka nutti hin dhumneef ayyaana kee nuuf baay'isi. Bakka jiranitti saba koof maatii koof obbolaa koof ayyaana kee baay'isi. Barri ati deebitee dhuftu fagoosaa ta'u dhiyoo yoo turte lafa kanarratti jabinattiin biyya lafaa kana moo dandeenyu nuuf dabali. Obsattiin biyya lafaa kana dandeenyu nuuf dabali. Yoo dhufte immoo mootummaa keetti nu fudhadhu sokke ayyaana kee nuuf baay'isi. Ana obboleessa isaanii isa dubbii ati isaaf ibsiti amma isaaf galeetti dubbachaa ture kanaafis ayyaana kee sabanitti lallabe kanaafis ayyaana kee baay'isi. Gooftaan bara baraa iddoo jirtanitti isinii wajjin haa ta'u. Shalom.